gurbaan intala tana akkana godhu dhageeffannee walitti deebina. Kesa na dubbisteera si wayyu uummata kanarratti jechuu caalaa na qofatti baramma samiinillee lafaanillee gooftaan kee akkana ta'e ministeerri kee guutuun na harka jiraa siin jedhe Facebook messenjera kee kasin jalaa jalan eenyu akka ta'e si haayimu irra caalan dhagee diaspora Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kaanadaa, Yuroop irra caalan kan qullaa dhaabatan galgala messenjera kee keessatti jara yoonaa himi jette maqaa yoo dhayyette takka siidhaa. أنت شنو الرمل بربادي زي برات دينا الرمل بربادي تكن مولو مولو كسر كنت الفقال مالتنا شنو الرمل بربادات أتين يود أنا وسيم بيكو إيه من غير مير جرو قربان كل إنت لاتنا قد أجرو يلا عشان ما هركفوني جرو أكمل نجا كيسني فيها كيسني يجا دامسا أكو من جد دامسا سنيك أبا دامسا نسنيك أبو أكو ما أرجتن dalagoon mesenjaraan dalagamu ijoolleen bilbila nama hack gooti dhugaa rabbi hack gootu waa hedduu hack gootu isin maaltu isin ga'e karaa mesenjaraatiin dhiiran hin haasa'ina karaa iimootiin karaa waastaappiitiin gizeen amma badee jira dhugaa rabbiin isin hin jedha gizeen amma badee jira mesenjara wanti ilmi nama hack goone hin jiru teknooloojiin kun tolche ijoolleen dandeettii qaba waan fedhan keessa seenanii tiktookii nama hatan yuutuubii nama hatan messenjera nama hata isini maaltu singaye messenjera keessa bultan bilaa aleekum maalumatu isingaye mucaan kuni gara islaamummaa dhufte haa taatu sanuu haa taatu ani kana dhibe gurbaan amma intala kana irratti akkana dalagu kun rabbiin sajaa oleen bulu hin dalagaaf nuti qalbiin dubartii wanni isin gorsuu barbaadu qalbiin dubartii akkuma harmi darraa'u qalbiin isillee darraati dhiira jaalachuuf nuti dursa onnee kennaaf dhiira booyuuf nuhi mallaqa kennuuf nuhi isaan jaalannee gaggabuuf nuhi waa hundumaanuu numa jechuu kan kufu kaachi ol fuudhanii qullaa miidiyaa irratti baasan nuhi mee jarana rabbuma keessanii jedha billaa aleekum mee gaduma teennee gaafa sammuu kenna kana teennee qaxxirra galchinee laallu kana maal nutti fakkaata maaltu nutti dhagama jechuudha maaltu nutti dhagama tiinne yaanama maladhi shamarran biyya arabaa kenna nu liqeessi jedhan kenna nu liqeessanii libar nu deebisani dhugaa rabbii isiniin jedha liqeeffattu siin deebisu kadhattu gara laafettiin nuyi kan qullaa dhaabayyoo nama erge jedhan nuyi ijoolleen biyya arabaati beekan bari ijoolleen biyya faranjii qaruutiin isaan baasan jiru maaliif nuti ijoolleen biyya arabaa dalaydan maaliif qalbii akkanaa hanqootan rabbii nuti kenne maa garaa laafna maaliif garaa laafna nuti dhugaa isiniin jedha dhugama isiniin jedha wallaahi dhase kanaafuu jechuudha kanaaf wantoota kanarraa of eeggadha wantoota amma deemaa jiran kanarraa of eeggadha barumsa isiniin ta'a dhiiratti qullaaf hin ergina dhiira biraan dhaqina viidiyoo of waraabdanii hin ergin qaama kee kamitti fuuldura teettee ergin mucaan kun nama baay'ee miidhamaa jirti wallaahi baay'ee miidhamaa jirti intalli kun hedduutu akka hamilee isii cabsaa jiran namni hamilee isii akka isii miidiyaa kanarra hin galtu an odoo isii ta'e hin galu hawaan fedhan godhan namoota hedduu beeyna warroota asiin dura qullaa rarraasaa turanii dhiira caalu isii fuudhetu jira hin galin booniyyee anatoo beeka isii gorfadha kanaafuyyuu isiin uf qabaataa wallahi lazim yoo waan gootu dhabde yoo bakka qur'aana keellee qara'uu dadhabde qaraatillee qara'uu dadhabde messenjera keessa seentee dhiiran hin haasayin ani dhugaan saraahaa isinitti himamti sammuun keessan qur'aanallee erga didee waan birallee erga fiilmii biraa laaliseen diraamaa laaliseen wantoota ta'an immoo wantoota waan kanarra si fageessan immootuyyuu gara makkita injiraa miti barreeffamni garagaraatu barreeffama garagaraa laaltee dubbiftee gaafa jettu harki sammuun kee bakka si boqataa hirriba kee rafta nagaa rafta hiriyaa qabattee hiriyaa argitetti bukeessee hiriyaan amma hin jirtu si qalchi si awwaalti si jeefti si nyaatti xixiqqi durra gootee si nyaatti si jeefti xilaatum si taate albeem si taate si qalti gurbaan ammaati akkanaatu kun yookaan immoo keessa keessanii beeka
si wajjaasee beekatin beeytu malee mesenjara namoota hedduu wajji gaafa haasoftu yoo itti xiyyeeffattee namni sun eenyu akka ta'e hin baratin maali maqaan isaa Facebook biraa jijjiirate seenee haqsi gochuu danda'a. Sagaleen isaa jijjiirate sitti haasa'uu danda'a. Ani sheekota irrallee dantaa takkan qabu jedhe sheekota illee haq godhuu danda'a inni hin danda'a. Dhiirri dandeettii wanta ijoolleen dandeettii miidiyaa wannaa kana qabdu teknooloojii ammaa kana qabdu abbaa feeti. Kanaafuyyuu mesenjararra imor Instagram irrallee mi bilbila keessan keessa amma waan argitan wama feete dura hojjete jechuun obboleettii wama feete dura hojjete wama feete dura hojjete haquu qabda bilbila kee keessatti argi maal sii godha ishee fakkeenyaaf qaama qullaa kaate yookiin ka dhiira walitti ergitan jiraata maal sii godha mootuyyuu haqi isallee qaama wantoota achi keessa jiranis dhugaa isiniin jedha hundumaa haqi waa sii rabba'u. Kanaafuyyuu wanni isin dhaamu barbaadu ijoolleen wantoota akkanaa dalaydan bilbila keessan qulqulleessa. Dhiira keessattuu baay'iftanii wajjin haasa'ina. Dhiira biyya faranjii wajjin haasa'in. Dhiirri biyya arabaa jirtullee amma eegaltee jirti. Maal eegaltee dandeettii godhatte ijoolleen amma gurguraa bilbilaa kana laata gochuu danda'a. Ajaa'iba rabbiiti bara nama garramaa bar wallaahi dhasee maal jechuudha maal argata sammuun isii kun yoo akkatti maraattee uffata gattee miidiyaa kanarraa baatee jette maal argatu weda sammuuni kana mucaa jaalattee jirti ama mucaa sammaa jaalattee fi qabadha wanni inni akkana godheef amma yaadadhee jira. Mucaan isin jaalate booniyyeen samuuna jaalate sun baale waan feete haa taatu mucichi fuudhuu danda'a. Gaafa dura abdii yaa rabbi kiyya eenyu maqaa isaanitti himtanii ibsaan Ahmad Culullee maal jedhee ture wallaahi billa yoo ibsaan maakii fuudhe jedhe dhiirri cabsee fuudhe gosh. Ila amma booniyyeetu mucaa baalee jaalate kanaaf icciitii isii baasuuf tata baasi jedhaani waa isin qaamti baye waa isin faanti baye nama meeqa miidiyaa argaatti bayaa ture maal kun rakkoo maal qaba dantaa isaati baasii haa baasu meeqa maaltu isirraa hir'ata isin tanuma Boristan akkaawuntii isii fooloo isii 100 TikTokiin 100 fa'i Facebookiin 100 fa'i fudhatee jira jechuudha. Oma isa fayyanne. Har'a somaa isa fayyadu Boris somaa isa fayyadu. Baasii hundaa'u. Isin immoo uf eeggannoo cimaa godhaa namarra. Isin dhaamee jira hanga ilmi namaa uf eeggannoo cimaa godhaa. Waa isin fayyadu. Isin galee waa isin fayyadu.